yeroodhaaf maqaan koo icciitii isiniif haa ta'u. Kanan dhaladhee guddadhe godina Shawaa Bahaa aanaa Liiban Cuqqaalaa magaalaa xiqqoo Wambar jedhamtu keessatti yeroo ta'u, yeroo ammaa kanatti biyya Dubaay keessa jiraachaatiin jira. Akkuma umriin koo barnootaaf ga'ettis maatiin kiyya mana barumsaa ganda keenyatti argamutti na galchanii kutaa 1 hanga 8 achumatti baradhee xumure. Barumsa kootti sadarkaa qabaachuu baadhullee barattoota 1 hanga 10 daree keessaa bahani keessaa anis ishii tokkodha. Osuman barumsa koo haala gaariin hordofee barachaatii jiru obboleettiin koo hangafa koo kan taate barumsa addaan kuttee biyya Arabaa deemuuf paaspoortii baafattee viizaan ishees dhufeefi isheenis nagaadhaan gara biyya Arabaatti erga imaltee booddee turtii ji'a tokkoon guunne keessatti moobaayiliis bitattee maatii koofis bilbiluun qarshii erguu jalqabde. Anis kan isheen bilbila bitattee fi yeroo gabaabaa keessatti qarshii erguu jalqabuun ishee wanta addaa ta'ee waan natti mul'ateef anis maaliif biyya alaa deemeen akkuma kana maatii koon gargaaru jedheen yaada of keessatti qabadhe. Maatiin kiyya ammaaf ammatti yoo nan deema jedheen isaan gaafadhe ati xiqqoodha naan jechuu waan danda'aniif tooftaa guyyaa ayyaana masqalaa namoonni yeroo dhuganii nyaatanitti ani hin nyaadhus hin dhugus isaan jedheen ayyaana isaan qabeen akka namni du'etti garaa akkanaaf laafaniif fayyaa bo'aan oole. Maatiin koos akkuma saattuu guyyaa sana ayyaaneffatanii darbanii ayyaanni sun erga darbee booda homaa waa tokko iyyuu toonatti hin dubbatiin siinis barnoonni kan si jibbisiise yoo ta'e hin deemta hin boohin obboleettii keetti siif himna naan jedhanii. Obboleettii koottis erga naaf bilbilanii booda isheenis tole waan naan jetteef paaspoortii baafadheen karaa obboleettii koo viizaanis waan naa dhufeef rabbiif galanni haa ta'uutii anis milkaa'een gara biyya Arabaa deeme. Waggaa lamas ergan hojjedhee booddee boqonnaa naadhaaf biyya galeen magaalaa Bishooftuu obboloota koo baratan biratti hojii gara biraa biyya keessatti nan jalqaba jedhee yaadus qarshiin biyya ormaatii fidadheen dhufe wanta yaadeef naa ga'uu dide. Ammas gara biyya alaatti deebi'ee deemuun qaba jedheen piroosesii lammaffaan jalqabe. Osuman haala kanaan piroosesii koo jalqabeen magaalaa Bishooftuu obboloota koo bira jiraadhu dargaggeessi kana duratti ani san beeknee fi innis nan beekne garuu ani si beekaa kanaan durattis si hordofaan ture kan naan jedhe karaa irratti na qabee gaaffii jaalalaa naaf dhiyeesse. Anaaf wanti kun karaa irratti waan natti dhufeef abjuu waan natti ta'eef lakki obboleessa koo ana kana siif deebisuuf hin qophoofne na gadhiisi nan deema yeroon jedhuun hin ta'u bilbila kee naaf laatte malee jedhee harka kiyya na gadhiisuu dide. Anis akka inni laayyootti nan gadhiisne erga ofirratti hubadhee booddee tole isa jedheen lakkoofsa bilbilaa koo laadheefi. Innis guyyaa 3 booddee erga naaf bilbiluu jalqabee qalbii fi amalli isaa haalli dubbiinsaa waan nama hawwatuuf jaalalaan booji'amuufiin jalqabe. Haaluma kanaanis haasoo keenya daran erga itti fufnee booda jaalalli keenya abidda cidii qabatte waan taateef guyyaa tokko otoon obboleettii koo waliin magaala keessa deemaa jiru jaalalleen koo kun karaatti nutti dhufee yogguu nu dubbisu obboleettii kootiin wal barii nama akkas akkasiitii jedheen ergan itti mee booda obboleettiin koos jaalallee koo waliin wal bartee otuma 3 taanee karaa gabaabaa waliin deemaa jirru obboleessi koo hangafaa nutti dhufee karaa irratti otoon dubbisuun nu bira darbuun battaluma akkuma mana galleetti dargaggoon sila waliin deemtan eenyudha nuun jechuun lamaan keenya nu reebee miidhaa nurraan geessise. Obboleessi koo anaa fi obboleettii koo haala kanaatiin nu argee nu reebee miidhaan nurraan geessisus ofiisaa garuu magaala keessatti dubartoota hedduu waliin akka garaasaa waan ta'uuf isatti waan fedhe yoo godhe garaa jabaatee namni itti dubbatu waan hin jirreef olaantummaa qabaachuu isaa nutti argisiise. Anaa fi obboleettiin koos kanatti baay'ee aarree akkam otoo ofiisaa kana godhuu nuyin immoo wanta addan baafanne irratti nu reeba jennee aaruun inuma kanaan dura hariiroon keenyi bilbila qofaatiin kan ta'e jaalallee koo waliin bakka barbaannetti qaamaan wal arguu jalqabne. Obboleessi kiyyas haganuma anaaf inni qaamaan wal arginutti nu hordofee nu bira ga'uun anarratti
irrattis jaalallee koo irrattis dhiibbaa geessisuu jalqabe. Manatti akkuma amalasaa dhufee yogguu anaan nareebu bakkeetti immoo sababan taanetti fidee jaalallee koo waliin walitti bu'ee dhufa. Ofii ana haadhoosaa na fuudhee na waliin jiraachuu hin dandeenyeef jireenya jaalalaa koo keessatti gufuu natti ta'e. Namni ani ijoollummaa kootii kaasee haasaa waliin hin guddadhe booddee jireenya koo bultiif karoorsuu yaada keessatti nama anaaf aantee koo ta'ee na waliin jiraatee jireenya isaa gaggeessuu barbaadu waliin diina walitti ta'e. Dhiibbaa fi miidhaan anaaf hiriyaa koo irratti geessisu haaloo keessa nu galchuun inumaa jaalala keenya itti jabeeffannee boriif wal keenya malee homaas gufuu nutti ta'uu hin dandeenye. Kanumaanis anis gara biyya alaatti ergan deebi'ee deemee booda hiriyaa koo waliin yeroo dheeraadhaatiif jaalala gaarii waliin dabarsinee hagan waggaa dheeraa biyya hambaa keessa turutti jaalalleen koo gara biyyaatti waan deebi'uun dideef abdiin irraa kutachuu jalqabe. Turtii waggaa 7 booddee bara kana keessa amallisaa hedduu natti jijjiiramuu jalqabee anis gara biyyaatti dhufuuf hin jedhaa maatii kootti jaarsummaa ergii na eegeeroon isa jedhu afaaniin tole jedhee naa deebisee gochaatiin garuu gonkumaa naaf raawwachuu dide. Anis irra deddeebiseen yeroon isa gaafadhu homaa gaaffii koos gara lolaatti jijjiiruu jalqabe. Hiriyoonni koo as deebi'anii maaliif yeroo keetti taphatta yogguu naan jedhan ani garuu jaalala waggaa 7 isa waliin waan hin dabarseef isarraa addaan bahuun baay'ee natti ulfaate. Jaalala bu'aa bahii hedduu dabartee guyyaa har'aa geesse kanas addaan kutee jaalallee gara biraa qabachuun dhuguma gochaatiin raawwadhee arguu miti. Halkan abjuu keessaa ka'een yeroon of yaadadhuyyuu deebisee hirriba naaf hin laatu. Jaalalan hiriyaa koo waliin qabu firoottan koo fi firoottansaa waan beekaniif lamaan keenyi otoo nama garaa biraan beekiin ganamaan waan walitti dhufneef addaan kutuun hedduu natti ulfaate. Anis yoo rabbi na gargaare gara biyyaatti deebi'uuf ji'a 2tu na hafa. Yoo rabbi jedhee fi isin obboloonni koo kadhannaatiin na gargaartan hiriyaa koo waliin araaramuun barbaada. Tarii osoon beekiin nama miidheeruun qabamu jedheen keessa koo of dhiphisee jiraachaan jira. Namni nama miidhe deebi'ee miidhamuunsaa waan hin oolleef otoon beekiin otoon hubatiin wanta rabbiin balleesseeru yoo jiraate isin obboloonni koo kadhannaa keessaniin na gargaara. Ana obboleettii keessan baay'ee kan isiniin jaalladhu galuudhaaf yeroo muraasni kan naafu nagaan galillee akkanaan jettaniif kanan isiniin kadhadhu Dubaay irraa nagaatti galatoomaa. Wallagga yaalii tabiiftuudha kan gibee konkolaate waldhabnee shurrubbee garanchitee tokko yaade harargee yabaa biiftu bakka waash konkolaate waldhabnee shurrubbee garanchitee tokko yaade. Yooyyaa ashamaa akkam jirtuu kabajamtootaa hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagayaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundumaatti hunduma keessanii fi ato'ichaa guyyaa irraa xalayaa obboleettiin keenyi maqaa ishee ibsachuun barbaanne isiniif qopheessee qindeesseen ka'e akka isin irraa barattanii fi hubannoo cimaa tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleettii keenya xalayaa kana nuuf erguu keetiif guddaa galatoomsiin jecha kabajamtootaa hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 yaada deeggarsaas ta'e haala isheen nu gaafatteen yaada nagaan galinaan jedha kadhannaa keessaniitiin na gargaaraa kan jedhu obboleettii keenyaan akka deeggartaniin kabajaan isin gaafadha. Anis obboleettii keenyaan rabbi nagaadhaan gara biyya keetti si deebisu jaalallee kee waliinis nagaadhaan walitti sina araarsuun siin jedha. Egaan kabajamtootaa hordoftoota qophii Oromiyaa 24 qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kana fakkaatti. Yaada keessan obboleettii keenyaaf qooduun dagatiinaa jecha namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan illee anaa dhufu kun qophii Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa seenaa jireenyaa fi asoosama nama barsiisuuf bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee dhiyaatti. Subscribe gochuun maatii keenya taatanii isinillee xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuuf bashannansiisuu danda'u yoo qabaattan karaa lakkoofsa bilbilaa keenyaa duwwaa 937386564 karaa teelegiraamii nuuf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Haaluma kanaan dabaree qabsiisnee qilleensa irra ni oolchina. Yaada qophii keenya irratti qabdan koomentii jalatti nuuf barreessaa jecha laayikii fi sheer gochuun deeggarsa keessaniin akkuma duraan waliin ta'a. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture Gammachiisa Shoomeen jedhama. Qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti rabbi addunyaa kanaatiif araara isaa deebisu jecha bakka jirtan hundumaatti maatii keessan waliin nageenyi isiniif haa baay'atu jecha turtii gaarii. Shurrubbeen qaalitee geggeesseen biraa dhufa garaa koo jabaa dhufa.
geggeesseen biraa dhufa garaa koo jabaa.